Shama akkam jirtu daawwattoota keenya jaallatamuuf kabajamoo kuni walabummaan News Networkii har'a keessummaa qabadhee dhufee jira. Keessummaan keenya irraa Dr. Daggafaa Tuuchoti. Egaa haala Itoophiyaan garamitti akka deemaa jirtu irratti rakkoolee jidduu kana amma deemaa jiru kana gubbaa irratti haala yeroo irratti marii goona. Hanga sagantaa keenyatti akka nu hordoftan abdii guddaan qaba. Baga nagaan dhuftanii Dr. Baga nagaan Abdulnasir. Ayyee galatooma. Maqaa kee Tole. Mee Itoophiyaan garamitti deemaa jirti? Haala jidduu kana gara isheen itti deemaa jirtu irratti maal jettu Dooktor isin akka nama qabsoo kana keessatti bara dheeraa ture keessatti mata dureedhuma nuuf haa ta'u mee garamitti deemaa jirti yaaddu? Gaariidha amma waan Itoophiyaan amma keessa jirtu biyyi Itoophiyaa keessa nagaamti akka gaarii. Nagaame. Ilaa warri dhaggeeffatootii fi du'attootii miidiyaa kee kuni keessumaa ijoolleen dargaggoodha. Dhalootii amma jiran kun dhalootii generation ammaa jechuudha. Fi generationiin isiniif hangafa ta'an kan nuuf qoxisuu ta'an akka gaariitti akka dhaggeeffatan barbaada. Nuyi generation keenya ture egaa. Nuyi gadaa darbee fi yubba keessa jirra jechuudha. Erga dhalannee amma waan lubbuudhaan geenye waan keessa dabale waa'ee Itoophiyaa sana. Ofii keenyas kan dura gahaa turee fi kan uummata keenya irra gahaa ture seenaan sunii dhufee darbaadhaanii seenaan Itoophiyaa keessa jiru sun. Yeroo hundumaa humnaan afaan qawweetiinii fi shiraa adda addaa xaxuudhaanii namoota qaroo ta'an balleessuudhaanitu biyya jeeqaa as ga'an jechuudha. Erga uummata Oromootii fi uummata kibbaa Itoophiyaa jiranii kolonii jala galanii ergasii qofaatu hin taane isa dura iyyuu mootummaan Habashaa warra kaabaa jiran walii isaaniitii iyyuu ofii isaaniiti. Walii isaaniitii of balleessaa. Aangoo irratti ol balleessaa. Wal kitmeessaa turan jechuudha. Aangoo irratti. Lafa deemanitti nama isaanii mormuu, nama isaan dura dhaabbatu jedhanii ilaalanii yaadanii uuma balleessaa as ga'an jechuudha. Kanaaf kun maalinni seenaa Itoophiyaa jedhamtu sana keessatti yeroo hundumaa jeequmsaa fi wal balleessuu wal balleessanii iddoo qabachuu aangoo qabachuudhaan beekamti jettiin sun. Kanaaf nama Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru kunis isaan alatti miti. Seenaa sanaan alatti miti. Seenaa sanatu dhufee darbaadhaanitu as ga'e jechuudha. Egaa kan nuyi hubachuu qabnu nullee kan walitti himuu qabnu. Nullee warri umriidhaan jaarsoonni kun dhaloota dhufee darbaa amma jiru kanatti kan himuu barbaadnu ani karaa koo kan himuu barbaadu yeroo hundumaa erga uummata Oromoodhaan kolonii jala galee yeroo hundumaa uummata Oromoo keessa warra ayyaa ilaallattuudhaa fi warra uummata isaaniitiif hin yaadne warra uummata isaanii cunqursuudhaaf jireenya mataa isaaniitiif jedhanii uummata Oromoo warra diinaa wajjin hariiroo uummatanii isaa turan amma wanaa'u jira jechuudha. Kanaaf waan amma Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru waan amma lola TPLFidhaa fi Abiy gidduu ta'aa jiru kuni warra sirna nafxanyaa deebisuudhaa fi warra ijoollee nafxanyaa
uummata Itoophiyaadhaa, uummata Oromoodhaa fi uummata Kibbaa akka dur abbootii isaanii godhaa turan sanatti deebisuudhaa fi warra yaalaa jirantu warra kaabaa Tigirootaa wajjin wal godhaa jiru. Kan himuu jirru, nurra jiru ijoolleen dhala Oromoodhaa seenaa kana walitti himuu qabna. Yeroo hundumaa haqanii lola isaan ilaalle keessatti haqanii adda ta'anii gubatu. Yeroo hundumaa. Kanaaf itti fufeen haasaati haala amma deemaa jiru kuni waan haaraa miti, waan ol qabatee waggaa meeqatamii as ga'eedha isin jechuudha. Baay'ee galatooma Dooktorri. Egaa mee amma lolli waggaa lamaa olii fi Oromiyaa irratti deemamaa ture. Ammas kunoo Tigraayin dabalatee jira waan ta'eef garamitti deemaa waan jiru isinitti fakkaata lolli kun? Lolli amma Tigraay fi Abiy warra naftanyoota qabatee warra ijoollee naftanyoota qabatee deemaa jiru kuni lolli isaa kan isaan ol lolan Oromiyaa irratti amma iyyuu taanaan namni keenya kan hubachuu qabu. Ijoolleen keenya kan hubachuu qaban. Gara kamitti deemaa miti beekamaadha. Kan isaan ol lolanii qabeenya uummata Oromoo fi lafa Oromoo irratti lolaa jiru. Dantaa irratti lolaa jiru. Malee ofii isaaniitiin aadaa ol loluu sana ol balleessuu akkuma sirrii jedhe sanaaf aadaa ol balleessanii aangoo qabachuu. Isa durii yoo dhiibne Tewoodiroosii kaasee Tewoodiroos Amaarayyuu miti. Garuu baay'ee fixe nama. Baay'ee fixee warra isa mormuu amma Shawaatti dhufee warra mootii Shawaa jedhaman kanaan fixee Gondariin fixee Goojjam keessa fixee Walloo keessa Oromoo Jajjuu fixee akkasitti nama kolaasaa ture nama ajjeesaa nama fixaa ture jechuudha. Yeroo sana iyyuu Yohaannis fa'aa fi Tewoodiroos fa'aa aangoo irratti ol cigaadaa turan jechuudha. Abbootiin isaanii. Abbootiin Yohaannis jechuudha. Isa booddees taanaan Yohaannisii fi Minilikis akkasumatti wal cigaadaa turan jechuudha. Minilikii Yohaannis dhufee gara Booruu Meedaa dhufee Minilik balleessee ture. Dhagaa baatee dhagaa morma isaatti hidhatee kufee Yohaannisiin kadhataa ture jechuudha. Akka itti kufee dhagaa morma isaatti baatee gugguufee jilbeenfatee itti sagadee inni sun tooftaadhaaf. Garuu karaa duubaa of ijaareetu Yohaannis gaafa inni du'u ofiisaatti qabate. Akkasitti warra dhiyaa kanaa wajjin hariiroo waan qabuu fi meeshaa uummatee maalii fi Tewoodiroos irraa Yohaannis irraa waan baratee jiruu fi innis immoo abbootii isaa abbaa isaa akaakayyuu isaa yeroo sana masara. Asirratti Dooktor bara sana gaa warri suni hubannoon qabanii bara sana teekinooloojiinis hin jiru namni aangoo kana sooromuu fa'aa waan barbaaduu fi waa hedduutu jira jechuudha. Bara sana bara dukkanaati bara Tewoodiroosii fa'aa addunyaadhuma guutuutu waan akkasii irratti bobba'aa ture. Garuu haala amma biyyi addunyaa keessa jiru yookaan immoo jaarraan amma keessa jiru kuni jaarraa namni waan qabu waliin qooddatee ana qofa otoo hin taane nuti waliin jedhudha. Zamanni Tewoodiroosii fi zamanni Minilik fa'aa zamanni Haile Sillaasee fa'aa zamana ana jedhamu ture. Maaliif namni ofittummaatu baay'ataa ture. Amma garuu namni waloodhaan wal guddimnaa biyya tokko taanaa addunyaan tokko ta'aa jirti jedhamee waan meeqatu hojjetamaa jira. Jaarraa kana keessatti wanti kuni warri amma bifa sanaan deemu kuni beekaniiti moo wallaalaniiti. Jarra sanaaf iyyuu bu'aan hin buune warra amma jiru kanaaf immoo bu'aa maaliif jedhanii waan kana hojjechaa jiru lola kana oofaa jiru. Ilaa waan tokko kan nu dogoggorru yeroo hundumaa kan nu dogoggorru seenaan walitti qabattee jirti. Seenaan walitti qabattee jirti. Seenaan walitti qabattee jirti. Duraa kaaftee
hanga ammaatti walitti qabattee jirti. Isa kana dogoggoranii. Jarri kana beeku. Waan abbootiin isaanii hojjetan beeku. Isa kana Oromoonis beekuu qabaadha kan jedhaa jiru. Seenaa walitti qabattee jirti. History repeats itself inni jedhan kanumaa bara. History repeats itself. Amma TPLF'n dargii wajjin loleetu Shaabiyaa OLF lolanii dargii kubsanii deebisanii aangoo qabataniitu aangoo sana akka malee itti fayyadamanii abbootii isaanii irraa waan beekanii fi yoo cunqursinee keenyatu akkasitti bu'aa argannaa jedhaniitu akkas godhaa turan jechuudha. Warri isaan ammoo wajjin lolaa jiran kuni isaan jalatti ajajamanii hojjetaa turan. Ajajamanii jechuudha. TPLFiitu harka olaanaa qabateetu aangoo olaanaa qabateetu isaaniin akka achirratti hojjechisaa ture jechuudha. Mee ilaalimee ilaa isaan mooderni teekinooloojii jenna miti. Mooderni teekinooloojii kanatti fayyadamu isaan. Garuu inni keenyaa kuni histirii isa durii isaa irraa seenaa isa durii isaa irraa dhufee akkamitti akkas ta'ee nu immoo dogoggora maalii qabnaa jedhee namni baay'ee ni tiisa. Kanaaf 21st century keessa 21st century keessa teekinooloojiin guddateera. Seenaa inni durii suni hafuu qabaa jettati. Akkas jennan karaa keenya. Yoo karaa jaraas akkasitti ilaalame malee isaan aadaa akkasii waan qabanii fi teekinooloojii isaan jijjiiraan jiru. Argaa jirraa bari. Jijjiiraan jiru bari. Amma warri TPLF'dhaa warri Tigraay kuni kan isaan itti humna godhatanii Abiy fa'aa wajjin amma wal lolaanii eessaa fidan qabeenya sana. Uummata keessatti ilaaluu qaba. Qabeenya uummata Oromooti. Lafa Oromooti. Eenyuun fayyadamaniitu qabeenya kana fuudhatanii ittiin of goobsan. Warra amma isaanii lolaa jiru ashkaroota isaanii jechuudha. Uummata Oromoo mayaatti guuranii isa kaan ajjeesanii isa kaan waan wayyaaneen diriirsite sana gara uummata Oromootti gara gandaatti gad diriirsanii akkasitti qabaniitu qabeenya kana irraa guuraa turan jechuudha. Qabeenya kana irraa guuranii ofii isaaniitti of ijaaranii biyya isaanii ijaaranii meeshaa gurguddaa illee kan isaan horatanii qabeenya Oromoo irraati. Qabeenya Oromoo irraati. Akkas ta'etu jiru nuyi Oromoon isa kana xiinxaluu qabna. Oromoon kana adeemsifachuu qabna. Eertiraan amma Abiy wajjin ta'ee Abiy Jimmaatti geessee buna cirsiisee akkasitti waan godhu kuni maaliif akka inni deemu? Eertiraan kanaan dura murtii wayyaanii wajjin hojjetanii buna Oromoodhaaf buna warra kibbaa uummata kibbaa dhuunfatanii mallees fa'aa isaa dhuunfachiisanii isaa wajjin hirmaatanii yeroo sanaa bunni Eertiraadhaa gatiin isaa ammana jedhameetu lallabamaa ture addunyaa. Eertiraa keessa bunni tokko jiru. Yoo jiraatte iddoo tokko jirti karaa Asabii fi Asmaraa gidduu lafiilee isaan tokko jira. Yoo jiraatte achi jirti jechuudha. Kuni amma Abiy Jimmaa geessee dhaqee buna cirsiisuudhaan suni ati na gargaarii wayyaanee rukututtis Oromoo rukututtis na gargaarii buna kana sii kennaa buna kana sii kennineetu biyya keetti ijaarrattaa. Kun namaaf galaa jira. Nuuf galaa jira. Nuuf galaa jira. Kanaafi nan gabaabsaa. Tigreenis warri Amaarris Eertiraanis mootummaa Eertiraas kan isaan gamaa jiran kan isaan irratti wal lolanii fi wal tumsaa jiran kuni qabeenya Oromootii fi qabeenya uummata kibbaatii. Kana namni hubachuu qaba. Qabeenyaa sanaati irratti wal lolu isaan qabeenyaa isaa irratti wal tumsu. Oromoon garuu miliitarii isaanii keessatti ijaaramee poolisii isaanii keessatti ijaarameetu lolaa amma ta'u kana
lolaa jira jechuudha. Kan isaan gadi. Qabeenya isaa qabeenya uummata isaatti saamuudhaaf isaan lafa irratti uummata isaa irratti ol lolaa jiru ol tumsaa jiru. Oromoon garuu lola isaa ilaallattee amma sarkee abdiitti namaa jira jechuudha. Kanaan duras murtii TPLFidhaa fi warri Ihaadigii fi Shaabiyaan ol lolanii ijoollee Oromoota kan dhufe. Daangaa irratti kan dhaqee dhufe isaan. Isaan akka isaan fuula dura isaanii hirsaniitu akka isaan fanjiidhaan maseensan godhamaa ture jechuudha. Lubbuu isaanii kennanii irratti uumamaa ture jechuudha. Kanaaf wanti yeroo dargis taanaanii kan Shaabiyaadhaa fi TPLF irratti dhuman ijoollee Oromoo an kan illee jira jechuudha. Firooti koollee baay'ee dhume jechuudha akka milishaatti jiru. Yeroo sanas jechuudha. Kanatu jira. Kanaaf inni 21st century inni jedhamu kuni isaaniif ol hojjetu nuuf maaliif hojjeta? Kanaaf uummata Oromoo kan inni yaaduu qabu isa kana xiinxalee ofii isaatii of jabeessee abbaa biyyaa ta'uu qabu. Isa kana irratti hojjechuu qaba. Itoophiyaa isaan lolanii dhiisanii dhimma keenya. Oromoon kan keenya biyya keenya irratti abbaa biyyaa fi abbaa qabeenyaa ta'uu irratti xiyyeeffachuu qabna. Akkasitti lola isaanii nu ilaallee keenya kanii qoraan ta'uun isaa irra jiru. Isa kana ol barsiisuu qabna. Isa kana olitti himuu qabna. Oromoon kana olitti himuu qabna. Galatooma Doktor. Meegaa amma jarri lachuu diina alaatti hidhachuun nu rukutanii jedhanii himachaa jiru. Kunoo maalidha jettanii yaaddu? Eenyu diinni alaa warri TPLF diina alaatti hidhatanii nu rukutaa jiruudha. Inni Koloneel Abiyyis akkuma beekamu diina alaatti hidhatanii nu rukutaa jiru jedha. Mee kanarratti maal jettu eenyudha diinni alaa kun? Diina alaa agartee murtii uummata boonsuu barbaadanii utuu diina alaa hin jiraatinii diina alaa maqaa moggaasu. Yoo maqaa moggaafnee maqaa moggaasu yuuneen andallee billee. Akka itti siyaasa san hojjetaatti agartee diina alaa isa kam keessaa baasanii hin himanii bara diina alaa siin jedhu. Uummatichi dhuguma diina alaatiif jedhee Itoophiyaa ejjagina agarnachi mootiin adda addaa lolli biyya alaatii dhufee gaaf tokko usamuu hin moone uummata Itoophiyaadhaa ofirraa deebisee xaaliyaaniin dhuftee yeroo aduwaa sana hin qaanesse jedhaniitu akaakii sarraf jedhaniitu diina alaa dhufee akkasitti mo'ateera Itoophiyaanii mo'ateetti takkaan immoo diina alaa kanaa ofitti iyyuu hin bunnee diina alaa ofirraa dhufutti biyya jagnaatii jedhu agartee. Naragaa jirtu? Amma ergasii diinni alaa isa kam inni immoo Itoophiyaa loluudhaaf keessa gala. Isa kam inni maaliif itti himan? Isa kam? Warri TPLF yookaan immoo mootummaan naannoo Tigraay Eertiraatti hidhatanii nu rukuchaa jiru kan jedhu yaada akkasii kaasu. Koloneel Abiyyi immoo akkuma beekamu warra Masrii wajjiniin walitti hidhataniiti nu rukutaa jiru jedhee kaasaa jira. Inni kun kanarratti hammam dhugaadhaa? Yoo dhugaa ta'es immoo isa kamtu diina biyyi kun biyya lama moo biyya tokkodha? Akkamitti biyya tokko keessatti sabni tokko seera tokko sirna tokko kan waliin qabu diina alaatti waliin hidhatee walirratti waliisaa irratti wal rukutaa kan jedhu irratti hammamii wanti kun fakkaataa kan jedhu irratti. Inni kun akkuma isin jedheef bari leebelii godhu uummaticha amansiisanii uummaticha abdatti naquudha. Ofii isaaniitii waan barbaadan aangoo isaa irra turuudha. Aangoo isaa irra taa'aniitu uummata kana afaan burjaajessaniitu akkuma isin jedhe uummati Itoophiyaa kunii jabinaa maaloodhaa jedhaniitu itti faarsaniitu inni hin beekne
dhuguma jagnummaa keenya agarsiifnaa jedhee akka abiddatti gannamnee akka namni dhuguudhaafitti akka godhu malee mootummaan Tigraay mootummaan Itoophiyaadhaa Eertiraatti oduu galfatee Eertiraa wajjin iddoo uummateetu nu rukutaa. Uummata Eertiraadhaa agarree bari uummata Eertiraa keessa turre yeroo dheeraa keessa turre hiriyoota sochii qabnu kan yuunivarsiitii wajjin baratan isaanii wajjin wal argaa turre jechuudha Asmaraatti waliin haasaa turre jechuudha. Uummata Eertiraadhaa dhimma Itoophiyaa loluuf tokko illee hin qabu tokko fedhiis hin qabu Isaayyaas fa'aa goomsanii uummata sana hiyyoomsanii jiran kanayyuu nuyi Itoophiyaa wajjin jiraannee nu wayyaa eegu uummatichi. Maaliif hiyyeessa baay'ee hiyyeessa ta'eera jechuudha. Kanaaf isuma warra aangoorra jiran kanatu Isaayyaas fa'aa fi Abiy fa'aatu walitti dhufeetu dantaa irraa argachuudhaaf akkuma sirriitti jedheessa. Qabeenyaa Oromoo kanaa siin kennaatiin nu gargaare namni kuni waraana keenya nu gargaare jedheetu itti mateetu akka godha malee uummatichi waan loluuf tokko waan tokko fedhiillee hin qabu humnallee hin qabu uummatichi dhugaan sitti hima keessa turre agartee. Egaa inni kun agartee akka hime sanaa amma Isaayyaasiin rakkoo guddaa keessa waan jiruu fi ikoonoomii cabee waan jiruu fi uummaticha akkaataa jiraachisu waan dhabee jiruu fi uummaticha immoo baay'ee ukkaamsee waan jiruu fi isa kana Abiyyitti waan hidhadhee akka durii sanaa akka Mallasii wajjin godhaa ture sanaa qabeenya uummata Oromoo kanaa fuudhee ittiin uummata kana ittiin jiraachisaa ittiin ijaarradhaa biyyattii ijaarradhaa jedheeti. Isa kana lamaan isaanii iyyuu duraan uummata Oromoodhaa kan miidhaa ture isaanii Shaabiyaa fi EPRDF OPDO fudhattee warra kibbaas akkuma guddistee bittiratanii akkasitti uummata kana goomsaa uummata kanarraa qabeenyaa isaa saamaa turan miti. Kanaaf ammas taanaani diinatu nutti dhufee nu lolaa jira jedhaniitu maqaa waanii godhu malee taargetiin isaanii dhumi isaanii kan isaan akeekatanii jiranii uummata Oromoo qabeenyaa uummata Oromootii fi uummata kibbaa kana kan isaan waanii godhanii jiran. Kan isaan leebelii godhan immoo diinatu nutti dhufee biyya alaatti hirkatee waanii ta'ee Gibsii wajjin waanii ta'ee Gibsii wajjin immoo kan waa'ee hidhaa Abbayyaa irratti waa'ee labaa jiranii miti. Isa kana uummata hawwachuuf jedhee akka godhataa jiru. Kana dhimma isaaniitii kanallee gurratti kennuu hin qabnu. Oromoon ofii isaatii of ijaaree waan jarri kun deemaniif dafee baree qabeenyaa isaatti irraa abbaa ta'uudhaa fi qabsoo isaa fiinsuudhaaf hidhachuu qaba malee isa isaan akkas xeebanii ol leebelii ol godhanii kana jedhanii uummata dogoggorsan kana gurra kennuu hin qabnu. Baay'ee galatoomame Dooktor. Egaa amma lolli amma jalqabame kuni maaliin xumurama jettanii yaaddu? Injifannoon kan Tigraay ta'amoo kan mootummaa Itoophiyaa ta'a? Kanarratti yoo mootummaan Itoophiyaa injifate Tigraay maaltu mudachuu deema? Mootummaa Itoophiyaa immoo akkam ta'uudhaa deema? Maalinni kan jedhu irratti yaada keessan? Kun ta'uu malaadha kan haasofnu malee ol injifachuuf hin deeman. Tokko ol injifachuuf hin deemanii meedhaa yoo injifannee irraa jedhanii uummata Tigraay qabatanii akka durii sana gochuuf deemu akka yeroo Alsillaasee fa'aa akka yeroo Dargii sana gochuuf deemu immoo uummatichi immoo jaarmiyaa isaa kana kan hojii dhaabbatu TPLF kana dhiiseetu isaan kutaanii bireetu mootummaa Abiy kana jalatti mootummaa Itoophiyaan jiru bari seeraadhaan amma mootummaa Itoophiyaa jennee yoo haasofnu dandeenyu. Mootummaa Itoophiyaadhaan hin jiru. Humnaan aangoorra jira. Humnaanitu gara mootummaatti deemaa jira. Haayile Sillaaseedhaa fi Minilikiin isa isaan hojjetan deebi'ee dhaabaa jedhee afaan isaa keessaa baasee iyyuu haasaa miti. Kanaaf inni akkuma seeratti biyyattiitti yoo akka ofii isaatti yaadiyyuu jaalattii seera baasetti heera baafatetti isa sana diigeetu amma abbaa irree ta'ee kophaa isaa bokkisaa jechuudha.
kophaa bokkisaa jechuudha. Kanaaf mootummaa Itoophiyaa kan jedhamu jiru mootummaa Itoophiyaa jennee waamnu shiftaadha kun. Kuni seeraan ala, sirnaan ala, sirna dhableedha. Kanaaf olmuun illee hin jiru. Olmuun hin jiru. Yoo inni tokko akka caalmaadhaa waan ta'e jeequmsa itti fufa. Jeequmsa walirraan cimeetu itti fufa. Kunoo humnooti biyya alaa adda addaadhaa wanta amma jalqabame kunii jeequmsa Itoophiyaarra darbeetu kan gaanfa Afrikaa ta'uudhaaf deema. Kanii baha Afrikaa ta'uudhaaf deema jedhanii xiinxaltootii siyaasaadhaaf jedhaa jiru jechuudha. Kanaaf akkasitti hin dhaabbatu. Galatooma. Kanumaan wal qabatee hireen uummata Oromoo maal ta'a jettanii yaaddu? Haala amma lolli kun wal injifatuun deemuu kan jedhu irratti kaastanii jirtu. Kana jidduutti hireen uummata keenyaa maal ta'a? Maaltu uummata keenya mudachuu danda'a? Hireen uummata keenyaa akka uummata keenyatti yaadutti ta'a. Uummata Oromoo, saba Oromoo akkaataan itti yaadutti hireen uummata Oromoodhaa ta'a. Kana jechuun maalinni hireen uummata Oromoodhaa hiree biyya ofii dhuunfachuu. Abbaa biyyaa ta'uu, abbaa qabeenyaa isaa ta'uu, hiree ofii murteeffachuu, walabummaa uummata saba Oromiyaa godhachuu. Hireen isaa tokko hin kana. Yoo kanatti yaaduu baatee kanarratti Oromoon hundi bakka hundumaatti kan dhalate akka kanaan duraa kanaa hirii biteedhanii yeroo ta'u yeroo kaasee yeroo Haayilsillaasee kaasee Minilikii kaasee hirii biteedhanii warri Ingiliziidhaa kaawwansilii isaanii irratti gorsaa turan sana ammayyuu itti fufee jiru. Ammayyuu itti fufee jiru. Walitti bu'uu qabna Oromoon ammayyuu itti fufee jiru. Isa kan ol barsiisuu qabna. Oromoo dhala Oromoo kan ta'e Oromoodha. Oromoo tokko ta'uu didee tokko ta'uu dideedha. Oromoon tokko garuu warra siyaasaatii fi warra waa'ee saba isaanii biruu banneetu Oromoon tokko ta'uu dideedha. Oromoon kan gosaan, kan kutaadhaan, kan waan adda addaatiin, kan amantaadhaan wal diigaa ture waggaa 50 akkas godhaniitu uummata Oromoo kana gargar qoodaniitu ittiin bitaa turanii uummata kana garbummaa kolonii jala galchanii ergamtuu ta'a godhatanii karaa barnootaas akka inni uummata kun baratee of baru ol barsiisu godhaa turan jechuudha. Baay'ee hakilee du'aaf ta'u Dr. Jeneraal Taaddasaa Xiyyee seenaa keessa jira. Ati baraa jecha gaazaa kana nu waggaa 100 gara booddeetti deebisuu barbaanna jedhee yaasa jechuudha. Gaafa sana miti Jeneraal Taaddasaa Birruudha isa dura Maccaaftuu Lamaa didee jedhee dhaqee seenaa yoo jedhee jechuudha. Kanaaf hirii bitiin sun hirii biti akka uummata Oromoodhaaf walitti hin qabnu. Uummata guddaa kanaa hirii biti akka uummati kun walitti dhageenye godhii hirii biti amantaadhaan ortodoksii fuudhanii mana barnootaatti ijoollee warra amantii qaban amantii kiristaanaa qaban kitaaba quddusiidhaan achi keessatti barsiisaa turan dura gabbii fakkeessanii sanuu ijoollummaatti elementary schoolitti sadarkaa tokkoffaatti barataa turre jechuudha. Meedhaan kitaaba quddusii baay'een qeessota achitti ramadanii mana barnootaa kan Itoophiyaa jiru kan dhuunfaatti ramadanii Itoophiyaa yeroo Haayilsillaaseedhaa achitti gibira gabbii fakkeessaniiti akkaataa nuyi walaloo qopheessanii walaloon suni akka nuyi mootii faarfannu godhaa turan jechuudha. Example fakkeenya isinii kaasan Gimbii elementary school tabbaratte Jaamash Gabrizaabii jedhama achi keessatti maal jedhanii nu barsiisu qeessota kun. Na yaadadha hunduma isaa walitti waan ta'u waan taate haa dhaggeeffatu ijoolleen keenya haa dhaggeeffatan. Ejersaa Gooroo Tsahaay Wattaalishii Tafarii Tawaldadelishii jedhaniitu akkasitti sammuu ijoollummaadhaan akka nu itti sagannee jiraannu mootiin waaqa malee nama miti jennee akka itti sagannee jiraannutti
sammuu keenya keessa kaan jechuudha. Mana barnootaa. Meedhaan ijoolleen Oromoodhaa warri Musliimii ta'an. Kan isaan hordofanii Musliimummaadhaa qofaa. Mana barnootaa akkasii kana keessatti ijoolleen Musliimii hin baratanii yaaddu hin baratanii. Baay'een isaanii sababa kanaaf hin baratin bara. Sirna kanaan kan hambisee dargii. Erga dargii dhufeeti ijoolleen Musliimii baay'ee hin baratan jechuudha. Oromoo kun akka godhaa turre. Isa kana tokko dammaqina argatee Oromoon dammaqina argatee yanee taanutti dammaqina argatee akkas baay'atee oggoo akkas ta'e kanatti inni kunii durbannee isa durii sanaas tooftaa durii sana jolaa badee iyyaa jiru bocaa jiru jechuudha. Waan Oromoo hin hojjenneef Oromoota kana godhee ni iyyaa jiru. Miidiyaa adda addaa akka itti iyyaa jiru jechuudha. Olii itti daddabarsaa. Ol kaafuudhaa ofii isaatii nama keessanii Oromoota akka godhe. Shoror keessituudha. Mee yaadadhaame Iskindir Naggaadhaa biyya alaa kana ba'ee jijjiirama qeerroon jijjiirama fidanii manatti galanii fixatanii. Amma kanii jiru warra shoror keessituudhaa jedhaniitu addunyaa kana deemanii akkasaan qeerroon shoror keessituudha jedhamee akka mootummaa adda addaa irratti galmaa'anii tattaafataa turan miti waama dhiyoodha. Waanuma dhiyoo. Waanuma dhiyoo. Kanaaf yaadi isaanii maa inni saduri gargar baafnee amantiidhaan gargar baafnee bitaa tokko duukaa bahee kanaaf ijoolleen qeerroodhaa warra dammaqanii new generation isaan kun akka shoror keessatti galmeessine hin tolchuudhaan dhiibbaa turretti godhama jedhaniitu tooftaa akkasiitiin irratti hojjetan jiru jechuudha. Kanaaf hireen Oromoodhaa tokkitti du'a hireen wal barsiisuu qabna. Baruullee qabna. Dhaloota sittaanutti illee akka hin dabarree fi amma abii waan hojjetaa jiru. Waan nuyi dhaga'e jechuudha. Ijoollee warra qeerroo warra dammaqina arganii mana itti guutuu sakaan ajjeesuu maqaa shaniitiin jedhanii ajjeesuu sakaan baqachiisuu sakaan hiyyoomsuu sakaan akka hin hojiin hin turre gochuu akkatti pilaanii baafateetu namni kun kan wala baafateetu ijoollee umuriin isaanii waggaa 7 kan fayyaalessa ta'anii galmeessaa jedhanii gara aanaatti gad erganii isa kana quba qaba jechuudha. Waan ragaadhaan jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Akkuma nu yeroo Haayile Sillaaseedhaa hogguu sadarkaa tokkoffaa barannu sana sammuu keenya keessa ijoolleen sammuu ijoollee akka pilaastikiidha beektaa. Sammuu keenya keessa akka nuyi mootiitti sagannu akka mootummaa Itoophiyaa sana sagannee amannee guddannu kan isaan godhaa turan. Ammas namni kun ijoollee warra dammaqina argatanii warra qeerroo ta'anii qarreetti ta'anii warra dargaggoota ta'an kana bifa adda addaatiin ilmineetii jechuudha. Balleessuu ficuu. Ijoollee achi biqilte immoo kan Haayile Sillaasee Minilikii biyya kanaa fi waan gaarii hojjetanii jedhanii ijoollummaadhaan xummummaadhaan barsiisuudhaaf jechuun eenii qabaa jechuudha. Maali kuni namni kan hubachuu qabu yeroo siidaa Haayile Sillaaseetii kan Minilikiin masaraa mootummaa sanatti murtii hojjetu Biraanuu Naggaa maatii godhaa jedhee gaafatu Dr. Biraanuu Naggaadha. Kana kan hin godhuu fi jarri kunii biyyattii kanaa fi waan guddaa waan baay'ee hojjetan jedhee ijoollee Oromoodhaa sammuu isaanii bade kana kan agarsiiseen barsiiseetanii sammuu isaanii isa bade sana irraa haqaa jedhee sitti jechuudha. Inni kun namni kun Biraanuu Naggaa ala baheetu kana saaxile. Pirogiraamii isaan baafatanii jiranii akkuma nama jedhe kana ijoollee xixinnoo galbeessaa jedhanii jedhe. Kanaaf deemama. Yoo amma woomiitti gooma Oromoo amma woomiitti ofii isaatii abbaa biyyaa ta'uu dhiisee ofii isaatii biyya isaa bulchuu dhiisee ofii isaatii qabeenyaa isaarratti ajajaa ta'uu dhiisee amma yoomiitti goobee warra isa balleessuudhaaf jedhu bira deema. Amma yoomiitti isaaniin tumsa. Irraa deebi'a. Irraa deebi'uu qaba Oromoon. Irraa deebi'uu qabna. Kanaaf hireen uummata Oromoodhaa
jabaannee of ijaarree wal ijaarree waraana keenya ijaarree uummata keenya hidhachiifnee uummata keenya akka hidhatee kan qawweedhaan sitti dhufu qawweedhaan ofirraa deebisuudha hireen Oromoodhaaf kan yoo kana ta'uu baate hireen Oromoodhaaf baruma baraanii ergamtuu garba qabeenya sassaabamee hiyyeessa dhukkufataa ta'a jechuudha. Baay'ee galatoomaa Dooktor. Biyyi Tigraay amma biyya walaba taate moo akkamii dubbiin kunii lolli isaan amma oofaa jiran kunii akka namoota tokko tokko irraa dhageenyutti akka waan biyya addaa taatetti. Isaanis immoo akti wanni godhamaa jiru yookaan immoo wanni agarsiifamaa jiru waan akkamiitii biyya addaa ta'uuf deemti Tigraay kan jedhu irratti yaada keessa akka nama biyya addaa tokko taatetti kan lolamaa jirtu kan jedhu irratti. Yaa akkasitti ilaalamaa jira isaanii ammaaf biyya adda ta'an isheen ammaaf biyya addaan ta'e hiree ofii murteeffachuu jettee filmaatas geessifattee filmaata erga geessifattee booddee bineelanii ol muudanii Dr. Debretsaawuniin amma cheermaanii jedhanii duraanii ittaanaadhaa turanii amma akka jedhaniif hiree ofii murteeffadhaa jechuun federaalii sana keessatti hiree uummatii hundumtuu naannoon hundumtuu hiree ofii isaatiin murteeffachuu ofii olaanuu qofaa bulchuu akka federaalitti immoo sirnaan federaalii sanatti qabannee jiraan bu'uudha dubbiin. Inni kuni Oromoos akkasuma jedhamti. Oromoos akka jedhaa hin didamee Oromoon garuu walabummaa argachuu qaba Oromiyaan walabumtuu qabdi mala. Maaliif erguma duriitii akka jedhamee uuma didamaa hiree ofii murteeffannaa jedhamaa uuma didamaa warra jajjaboo ta'an keessaa ibniitii godhuu balleessu ajjeesuu. Kanaaf gaaffii kasii deebisuudhaaf lollammataa jiru kuni amma Tigraayin ani qaama Itoophiyaati jedhama. Ergo lolli jalqabame. Ergo lolli jalqabame lammii Itoophiyaatti Itoophiyaa duulchisaa jiru ammayyuu akka jiraa jiru jechuudha. Gara fuulduraatti maal akka ta'uudhaaf deemu hin beekamu. Kana ta'uudhaaf deeman illee immoo garuu ol bahuudhaaf hin deemanii jeequmsi kuni amma kan isaan jedhaa jiranii amma interviyuu isaa kaleessa dhageessanitti namicha kana gaazexeessitoota waamee kan inni jedhaa jiru juuntaa'edha. Juuntaan isa moo jara? Moo lachuu isaaniiti? Hoteela Maqalee keessatti shanee wajjin mari'ataa turan yoo dhaggeeffattee ta'e. Shanee wajjin filaanii baasaa turan. Kan inni kana jedhuufi yeroo Koloneel Gammachuu Ayyaanaadhaa Eertiraatti deemee qabeenya achi makiinaa achi fiduudhaaf jedhu sana Maqalee keessa hiriyaa isaa wajjin hoteela tokko bulee hiriyaan isaa Jeneraal Geetaachoo Guddinaa isaa wajjin haasa'e hiriyaa koo waan ta'eef maaliif duraanis waraana Itoophiyaa sana keessa waan turaniifitu wal beeku jechuudha. Isa kana tamma maal godhaa? Uummata dogoggorsuudhaaf. Shaneen hoteela akkasii kana keessatti isaanii wajjin pilaanii baasaa turedha. Kijiba waan kijibaa agartee. Gammachuu Ayyaanaa fa'aa mana hidhaatti naqeera. Achitti pilaanii baasaniitu jeequudhaa fi maal godhanii jedhaniitu akka itti dubbii sobaadhaaf yakkuudhaaf mana murtiitti yakkuuf akkuma amala dura summa silaasa isa durba kaasanii warra poteenshaalii ta'anii sobanii yakkaniitu isa kaan hin fannisu isa kaan qorichaan summiidhaaniitu mana hidhaatti ajjeesu jechuudha. Inni nama kaleessa akka jedhu kuni isa Koloneel Gammachuu Ayyaanaadhaa Jeneraal Geetaachoo Guddinaa wajjin hoteela sana keessa taa'ee haasa'edha kan jiran jechuudha. Shanee wajjin mari'atanii jechuudha. Shanee amma shaneetu yeroo hundumaa murtii waa ta'u shanee fi wayyaaneetu kana godheesi. Dhaabi shanee jedhamu jiru. Gaaffii keessan irratti fuula feesbuukii isaati irratti waan inni jedhee barreessee
qaamoleen yakkamtoonni maqaa araaraatiin galanii to'annoo seeraa jala akka isaan seera biyya kanaatitti akka itti gaafatamanii badii balleessaniif kan jedhamu deemaa jira. Isa kana eenyuuf jecha warra hidhameef immoo warra ala jiruuf wanna kun kan barraa'ee jiru jettanii yaaddu? Garuma maal jedhama mammaaksa tokko marroon mammaaksa tokko mammaakeera beektaa. Mammaaksa tokko jira afaan Amaaraatiin illee jira fakkaata. Maal jedhu ndaaqqoo nyaachuudhaaf jedhanii Yaa si nyaachuu si afuufuun si liqimsuuf kan jedhamu kamidha? Innis akkasii bada. Kanaaf waan itti deemuudhaaf jedhu sobaan Hacaaluu ajjeesanii Shaneet ajjeesedha. Waan sana haasofname yeroo Hacaaluun du'e. Maal jetti dubartittiin suni? Adaanech Abeebeen maal jetti? Yeroo waliin haasa'anii afaan Tigree haasa'u. Yeroo achi deeman immoo afaan Oromoo haasa'u. Inni isheen jette suni namni hin galleef. Eenyuun ittiin qabuu barbaadan sitti fakkaata? Gammachuu ayyaanaati. Gammachuu ayyaanaa qabuudhaaf akka jedhu bari. Namni nuyi waan beeknuuf sin jedha. Gammachuu ayyaanaa afaan Tigreedhaa isaan caalaa haasa'a. Eertiraa matti barate. Kanaaf murtii walitti dhufanii afaan Tigree haasa'u. Yeroo achi deeman immoo afaan Oromoo haasa'u. Jette jechuudha. Gammachuu kanaan qabanii hidhan. Kanaaf wanti si afuu ndaaqqoo immoo nyaachuudhaaf murtii jedhanii simbiraan qabaniitu waanii ta'u. Isa kanatu deemaa jira siin jechuudha. Kanaaf warra hidhaniiru warra hin hidhamin jiru kanasitti hidhuudhaafitu akka godhataa jira. Dubbiin ishee akkas. Galatooma Dooktar gara Goolabuutti deemaa jirra. Gaaffii lamatu nu hafe. Amma gaa Eertiraan dhuguma mootummaa Itoophiyaarra gortee TPLF dhabamsiisuudhaaf deemti jettanii yaaddu isin? Miti. Akkasitti miti. Ilaa waa'ee tokko Eertiraan coalition kan jedhamu tokko. Eertiraan coalition kan jedhamu tokko kitaaba tokkoon bitadhee jira. Asmaraadha. Kitaabni suni nama Eertiraatu barreessa. Deemee dhumarratti Tigraayii fi Eertiraan biyya tokko ta'uudha namtichi. Deemee. Maaliif istoorikaalii waanii barreesse namni kun. Kanaaf biyya tokko ta'uudha. Amma taaktikii yeroodhaati fitiiti waan dantaa uummata Oromoo irraa argatu qabeenya akkuma si ba'aasee sanaa dantaa argatuufitu lachuun isaanii akkasitti ol lolu. Lamaan isaanii iyyuu yoo Oromoo cabsanii Oromoo abbaa Oromoo gararraa ta'anii warra Amaaraas akkas ta'anii yoo waan ta'an malee qabeenya Oromoo sanaa argachuuf hin deeman jechuudha. Kanaaf hundi isaanii warri Habashaadhaa dhumarratti waltumsaniitu uummata Oromoo fi uummata kibbaa irratti ol ijaaruudhaaf. Kana hubachuu qabna. Kana hubachuu qabna. Oromoo kana hubachuu qabna. Dhumarratti naannee isaan tokko ta'u. Maaliif qabeenya Oromoo kanaa malee jiraatan? Oromoonni laafaa ta'e yeroo hundumaa karaa hundumaa karaa amantiis, karaa gosaas, karaa maaliis akkuma baran sanaa gargar diigan akka Oromoon hin jabaanne godhaa jiru. Naanna'ee kan isaa irratti lolaa jiranii qabeenya Oromootii fi qabeenya warra Kibbaatii kana Oromoon baruu qaba. Biyya tokko ta'uudhaaf hin deemtu Tigraayiin naanna'anii waliin araaramaniitu uummata Oromoo irratti duulu. Kana jala sararuu qabna. Kanarraa hafuudhaaf uummata keenya ol ijaaruu qaba. Uumaa afaan burjaaja'uu qabu. Amma isaan ajandaa yeroo hundumaa ajandaa tokko buusaniitu Oromoo akka sarratti uumaa of ijaaruu dhiiseetu waan isaa balbala cifatee kan isaa irratti mari'achuu dhiiseetu akka ajandaan kanaanii yeroo fudhatu isaan yeroo isaan immoo ol ijaaru jechuudha. Of ijaaraa jiru jechuudha. Kana hubachuu qabna. Isaan biyya tokkos ta'anii biyya gara biraas ta'anii nuuf dhimma keenya miti.
Aan keenya Oromoodha, Oromiyaadha malee biyya tokko ta'anii biyya gara biraas ta'anii gargar ba'anis biyya tokkos ta'anii Oromoo maal fayyada? Isaanoo qabeenya Oromoo irratti hojjetamaa jiru, wal lolaa jiru, wal ajjeesaa jiru. Ijoolleen Oromoo akka cidhaqanii hin duune akka lola isaanii hin ilaalle akka dhannee irratti hojjennee ijoollee keenya barsiisuu qabna jechuudha. Oromoon maal dhabeeti? Ijoolleen Oromoodhaa maal dhabaniitu haqanii lola isaanii ilaalle irratti haqanii. Saarii itichachuu nuyi mana cifannee kan keenya jabeeffachuu dhugaa. Kanaaf biyya tokko ta'anii dhiisanii inni dhimma keenya miti. Ana akkasitti ilaala. Baay'ee galatooma dooktorii. Egaa mee gaaffii dhumaati. Lolli amma Abiyyii fi TPLF gidduutti geggeeffamaa jiru kuni woboo carraa gaarii ta'uu danda'a kan jedhu irratti yaada keessan gadi fageessanii nu ibsitu. Mee carraan kun waraana bilisummaa Oromoof yookaan immoo woboodhaaf maal ta'a akkamitti ilaaltu? Yookaan woboon gara TPLF goramoo gara Abiyyii goramoo maal jettanii yaaddu waan kana gubbaarratti? Woboon gara baduun goraa gara baduun godhaa jechuutu irra hin jiru. Haala amma dhalate kanatti mutti isheen ol jirtu kanatti woboon jabaatee ofiisaatiin lolee warra Oromiyaa keessaa bilchiginnaa jettee maal jettu kanaa of keessaa baasu. Isaan garasii abaluu bira gorraa kan jedhamu tokkollee jiraachuu qabu. Ofii keetii ugguu isheen ol daaktu, ugguu isheen akkas ol tumtu kana ijoollee Oromoochitti hirmaatti kana keessaa addeeffannee gorsinee warra isaaniitti himnee lola isaanii ilaalletti axxanii abiddatti hin damminaa. As deebi'aatii woboo bira dhaabbadhaatii warra nuyi maqaan nutti moggaastee Oromoon kana nun jettu kanadha. Uummata lolaa jechuu koo miti. Isheen bilchiginnaa hojii dhaabbattu kana rukutuu. Kanatu barbaachisa woboo. Malee abaluu bira goruu abalee goruu maaliif abaluu eenyu bira gorra? Hundi ishee diina keenya bara. Hundi ishee diina keenya. Diina Oromooti. Kanaaf isaan olaatu malee abiddaaf cidii walitti haa galu. Oromoon garuu keessaa deebi'aa. Lola siin ilaalle naqinaa. Itoophiyaa warreedii diigamteetti. Itoophiyaan jiraattee dhiiftee Oromoodhaaf faayidaa hin qabdu. Oromoodhaaf kan faayidaa qabu Oromiyaadhaa fi uummata saba Oromoodha. Hariiroo warra kibbaa wajjin hojjetachuudha. Isaanii wajjin isaaniin cimsaa. Isaaniin jajjabeessaa. Yeroo keenya illee isaan duwwaa irratti fudhachuun namarra hin jiru. Aan keenya irratti Oromoo kan isaa irratti ijoollee Oromoo taatee Oromiyaa keessa taatee akka poolisii addaa jedhanii leenjisanii ijoollee hiyyeessa fuudhanii sammuu isaanii waanii godhaniitu Oromoo hojjetan agarsiisan kana keessa dhaabbadhaa. Uummata keessan bira dhaabbadhaa. Qawwee keessan qabadhaa. Wobootti galaa. Woboo wajjin uummata keessanii fi dhaabbadhaa. Diina of keessaa lolaa baasaa malee jarri ol lolanii dhiisanii dhimma isheetii achitti olaaluutti isheen. An akkasitti gorsatu. Baay'ee galatooma dooktorii. Dhaamsi irraa maaliin nu hafee jira kan jettan jiraate dhaamsa daqiiqaa lamaan tokko dabalaati. Uummata Oromootiif waan dhaamtu yoo jiraatan akkasumatti waraana bilisummaa Oromootiifis uummata sabaaf sablammii biyya sana keessa jiruufis waan dhaamtu yoo jiraatanii daqiiqaa lama fudhadhaatii waan nu godha. Nu goolaba. Ilaa uummata Oromoo akka waliigalaatti wanti isaan amma bakka kanatti sharee takka godhee wayyaanee duuba jira. Maaloo jedhan sana guurratti hin kennina. Kijiba akkuma siree jedhee maqaa moggaasanii maqaa sanaaniiti uummata burjaajessuutti jiru. Uummata Oromoo warra yaangi jenereeshinii warra mataan ijoollee dargaggootti infasaayisii godheettuma jechuudha. Gadi fageesseettuma jechuudha. Kanaaf burjaaja'uun qabdanii yaa ijoollee. Gorsoota abbootii keessanii qajeelaa dabaa miti. Abbootiin kan dabaa nama gorsantu jira. Isa qajeelaa kana
irra ordofaatii uummata keessan baraaraa of baraaraa uummata keessan baraaraa asii wajjin jejjedhina asii wajjin lallaaqina Itoophiyaa sana jiraachifna jettanii Itoophiyaa diigamaa jirtu sana irratti lubbuu keessa hin dabarsina yeroo keessa hin dabarsina Oromiyaan wanti ishee dhabde jiru uummata keessatti galaatii uummata keessan nu gargaaraa jedhaa malee rakkanne irraa maal goonaa jettanii uummata keessa irratti hin duulina duula isin hin ilaalle hin naqina warri ijoollee keessan gorfadhaa hundumtuu Oromiyaa keessatti amma uummata Oromoodhaa waan isarra ga'e hunduma argitu rakkina gidiraa kana keessatti yaa ijoollee keenya yaa ijoollee koo inni kun olaa nuukkastaa jirraati isin hin baasu naqinaa biyyoo nyaannee illee wajjin hin jiraanna akaayii nyaannee jiraanna hin naqinaa lola isin ilaallu ittiin hirmaatina uummata keessan bira dhaabbadhaa jedhaatii ijoollee keessan gorfadhaa firoota keessan gorfadhaa keessaa deebi'aa jedhaa uummata keessa irratti immoo hin duulinaa lammiilee Oromiyaa keessa jiraniif kan hin dhaamu afaan Oromoo illee dhaga'anii warri dhaga'an warri dhageeyyiillee dhaamsa walittaa dabarsan lammiilee Oromiyaa keessa jiranii waggaa baay'eedhaa fi akaakayyumsaa akaakiliinsaa dhufanii Oromiyaa keessatti jiraataa turanii ammallee jiraatanii hundeen keessan eessa akka ta'e illee himuu kan hin dandeenye akaakaliin keessan illee eessa akka ta'e kan himuu hin dandeenye kan himuu dandeessanis jireenyi keessan Oromiyaa keessa jireenyi keessanii Oromiyaa keessa kan isin jiraattanii Oromoo wajjin. Kanaaf uummata bicuu taatanii uummata bal'aa kana warra keenya warra sirna nafxanyaa isaa deebisuudhaaf jedhan sana wajjin hariiroo uummatanii uummata bal'aa kana ammaan achi yeroo teknooloojii akkas guddate kana yeroo namni hundumtuu qabu hirkaa qabu kana akka yeroo Minilik sanaa gooneetu uummata kana bulchinaa jettanii yaadina. Of baraaraasinis yoo Oromiyaan nagaa taateeti isinillee jireenyi keessan nagaa ta'a ijoollee keessan illee hin barsiifattu qabeenya illee Oromiyaa keessatti horattu. Yoo kana achi akka durii sana cabsinee Oromoo bulchinaa jettanii warra abdatti isin laqaa jiran kana waan hin taane waan isin hojjenne Oromootu kana hojjete isiniin kakkaasaa ofii isaaniitii jireenya isaanii nagaa jiraata isin kakkaasaa jiru kana hin dhaga'inaa. Hin dhaga'inaa hundumti keessan lammiilee Oromoo fi Oromiyaa keessa jirtan. Kana isinitti hima. Yoo kana ta'uu baate uummata guddaa kana bara kana keessa murtii hundumtuu qawwee Afrikaa qabu sibiila qabachuu danda'u kana cabsuu hin dandeessanii ofii keessanii cabdu. Kana hubadhaa ofii keessanii cabdu. Kana hubadhaa. Ijoollee robbaraa hiriyaa qabna nuyi. Haayiskooliis kan wajjin hin baran, yuunivarsiitii kan wajjin hin baran. Oromiyaa keessatti kan dhalatanii guddatan. Dhiigaan Oromoo kan hin taane. Afaan Oromoo akka keenya haasa'an. Isa kana har'a nuyi Amaaraa warra Amaaraa wajjin dhaabbannaa jettanii asii bachi ofii dutaatanii ofii keessanii baddu. Ammaan achi yeroo ammaa kana keessa uummata Oromoo bal'aa kanaa cabsinee bulchinaan hin yaadina. Akkasii ta'e isin gorsaa jechuudha. Ijoollee Oromoo waraana ittisa biyyaa keessa kan jiran, poolisoota keessa kan jiran, humna addaa jedhanii immoo amma ijoollee afaan Oromoo haasa'anii kan Oromoo hin taane leenjisanii Oromoo irratti bobbaasan kana irraa dhaabbadhaa. Oromoo isinii warri dhiigaan Oromoo taatanii jara akkasii kanaa wajjin deemtanii qawwee fudhattanii jara akkasii kanaa wajjin deemtanii lammii keessa hin ajjeesina. Lammii keessa hin gidirsina. Eenyu akka ta'anii baradhaa warra wajjin hin deemtan kan. Warra ija duruunfatanii utuu yaadiin uummata keenyatti dhokaasan kana eessaa dhufan jarri kuni akkamitti uummata keenyatti akkasii dhokaasu garaa laafina malee garaa jabaatan jedhaati. Qoradhaa eessaa akka dhufan hundeen isaanii eessa akka ta'e qoradhaa. Kanaan dura waan itti ta'eera. Dhiyee Wallaggaa keessatti ona Boojii Coqorsaa keessatti ta'eera wanta akkasii. Itti gaafatamaa ta'ee kan inni seelii sana fuudhee deemu Oromoodha. Humna addaa jedhamee kan leenjifaman. Ijoollee saatissitu. Shaneen eessa jirti waraanni adda bilisummaa Oromoo seeraa karaa kamiin baanuu asiin baanii jedheetu gaafataa jiru. Warri isaa wajjin deemanii ijoollee kana rashanan.
Kana hubadhaa waan ta'eedha kun. Ijoollee isaatis ture shanan utuu inni gaafataa jiru inni Oromoodha. Isatu liidii godhaa jiru. Isatu gaggeessu. Isatu ajajaadha. Akkamitti akka gootu hedheetu isaan irra shanan immoo. Kana gochuudha. Oromoo kan ta'e warra isin duukaa deemtee akka malee uummata keenyatti dhokaastu itti dhokaasaa fixaa of duukaan deemsisanaa warra akkasii. Kuni barnoota guddaa ta'u. Utuu inni gaafataa jiru itti rashan. Irra shananii bari. Ijoollee isaatis itti rabshanuu bari. Ijoollee isaatti inni jagnummaa isaatiif kutateetu ijoollee warra akkas rashanan kanaaf rashan jechuudha. Kanuma ta'uu qaba. Warra isin duukaa deemee uummata Oromoodhaa gaaffii tokko malee itti dhokaasu eessa hin deemsee jirattiin kun yeedhaafi qoradhaatii isin mataan keessanii gara wobootti dabalama. Baay'ee galatooma Dooktor Ulfaadhaa Horaa Bulaa Deebanaadha. Maqaa walabummaa miidiyaa neetwoorkiitiin baay'ee isin galateeffannaa yeroo keessan qisaastanii uummata Oromootiif yaada keessan qooduu keessan uummanni Oromoo waan baay'ee akka irraa barate abdii guddaa qabna. Egaa sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii nu qabaadhaa. Ulfaadhaa Horaa Bulaa jenna. Jaari fayyaa ta'e jabaadhaa hojjedhaa waan Oromoo gowwadhaa. Amma inni biyya intarneetii duwwaa irratti ilaalee waan ta'u duwwaa miti. Biyya uummata keenya akka ga'u irratti hojjedhaa. Amma sila saayitala irratti boqotaaf jennaan ittee isa kana irratti hojjedhaati. Uummata keenya dhaga'u. Uummata keenya irraa kominikeeshinii kutanii iyyoomsanii ibsaallee irraa kutanii telefoonallee irraa kutanii akka uummata keenya infoormeeshinii arganne godhaa jiru. Isa kanatti jabaadhaa fayyaa ta'a. Galatooma yeroo gaarii qabaadha.